Akkamitti dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a kan isin dhufee jechuudha. Oduu fi odeeffannoo isin biraan ga'uuf dhufee oduu ammee breaking news. Oduuwwan arfan tokko jechuudha. Oduu ammee kan isin dhaggeeffachuu qabdan kan gurraaf isinii tolu qabadhee dhufee jira. Isin immoo yuutuubii kana jechuudha subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. YouTubein tokko guddachuu kan danda'u yoo like, comment godhanidha jechuudha. Especially like, comment gochuu hin dagatina, subscribe gochuu hin dagatina jechuudha. Waan barbaaddellee akka barbaaddetti dhiyeessuu kan dandeettu yoo YouTubein kee guddatedha jechuudha. Kanaafi dhimma akkanaa kanarratti ol guddisuu kanarratti aadaa godhachuu danda'uu qabna jechuudha. Amma oduu ammeeti jechuudha. Ani shaalloodha, shaalloo Oromooti. Oduu ammee arfan tokko wal duraa duuban isin biraan ga'a. Isaanoo maal jettanii na eegaa jirtu? Amma jalqaba irratti tartiiban kan isinitti himu ta'a. Saniin booda immoo keessa gadi seenee isiniif ibsa. Jalqaba irratti kan isinitti himu kaampaaniin tiiktookii cufamuudhaaf murtaa'ee jira. Kan isin himu waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa galee jira. Sadaffaa irratti kan isinitti himu hooggantoonni Tigraay Dr. Abiy Ahmad waliin mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran. Arfaffaa irratti tuutni gadaa michillee sirna buttaa qalaa walakkaa aangoo geggeessaa jiru. Kanaaf waan arfan kana wal duraa duuban isinitti hima waan ta'eef isin daddafaa laayikii tuqaa achiin immoo subscribe san gadi qabaataniin subscribe godhaa. Koomentii jalatti immoo waan fooyyeffannuu qabnu yaada keessan nuu kaayaa. Ani shaalloodha, shaalloo Oromooti. Sirriitti na waliin tura. Jalqaba irratti kaampaaniin tiiktookii cufamuuf. Kanaan duratti kaampaaniin tiiktookii Ameerikaa keessatti jechuudha wal mormirra jiraachuu isaa quba qabda. Ameerikaa keessatti kaampaaniin kun cufamuu qaba, hojjechuu hin qabu kan jedhu mana murtiitiin wal falmirra eega turaniin booda jechuudha akka cufamu murtaa'ee jira jechuudha. Kunis kan cufamu hanga amajjii 19 guyyaa 44 keessatti cufamaa jechuudha. Kanaan immoo wal mormiin cimaan kan jiru yoo ta'u kaampaaniin tiiktookii mirgi dubbachuu kootuu dhoowwame jedhee falmataa kan ture yoo ta'u kanallee manni murtii USA Ameerikaa kufaa taasiseera. Akka sababaatti kan kaasee tiiktookiin kaampaanii Ameerikaa osoo hin taane kaampaanii alaati waan ta'eef mirga kana hin qabu jedheenii jira. Akkasumallee deeggartoonni warri tiiktookii irraa bu'aa guddaa argatan hiriira bayanii deeggaraa kan turanillee yoo ta'u manni murtii faallaa isaanii murteessee jira. Kaampaaniin tiiktookii immoo ol iyyadha kan jedhu yoo ta'u ol iyyatullee baay'ee jijjiiramni akka mul'achuu hin dandeenye asuma achi namoonni adda addaa tilmaama. Kanaafi kuni keessattuu tiiktookeroota warra tiiktookii irratti galii argataniif gadda guddaadha. Rakkoo guddaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Oduun keenya jalqabaa ishee kana fakkaata jechuudha. Gara oduu lammaffaatti yoo ceenu waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa seenee jira. Dubbiin akkasi. Itoophiyaa fi Somaaliyaan erga walii galtee Itoophiyaan Somalilaand waliin mallatteessitee ija walitti gaarreeffachuun baay'ataa turee jira. Akkasumallee Somaaliyaan biyyoota Itoophiyaa wajjin diina ta'an kanneen akka Ijipti, kanneen akka Eertiraa, kanneen biraa firoomfachuuf asii achi
fiigaa turteerti jechuudha. Amma dubbiin dhagame waraanni Itoophiyaa lakkoofsaan baay'ee ta'e Somaaliyaatti seenee jira kan jedhamutu dhaga'eedha jechuudha. Kunillee teennee eegurra rakkoo keenya achumatti ofirraa qabu wayya waan jedhamu fakkaata. Maaliif rakkoon Somaaliyaa ga'e Itoophiyaa hin hanqatu waan ta'eef kunillee oduu lammaffaa gurra isin bu'uu qabdudha jechuudha. Gara oduu sadaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Oduu sadaffaan hooggantoonni Tigraay bakka lamatti qoodanii wal dhabaa kan turan garee Dabratsiyoonii fi gareen Geetaachoo Raddaa yeroo yerootti himannaa adda addaa walitti banaa kan turan akkasumallee aangoo irrallee hamma ol kaasuu kan ga'an Dr. Abiy Ahmad mootummaa federaalaa wajjin marii taasisanii jiru. Marii kana keessatti gareen Dabratsiyoon kan kaase Geetaachoo Raddaa aangorraa ka'uu qaba. Akka isaa itti aanaa isaa Taaddasaa Warradaa bu'uu qaba. Jeneraal Taaddasaa Warradaa bu'uu qaba jedhanii kan gaafatan yoo ta'u, gaaffii kan akka madda keenyarraa odeeffannetti Dr. Abiy Ahmad yeroodhaaf kufaa taasisee jira jechuudha. Akkasumas naannoo Tigraay keessatti waliigalteen hojiin akka hojjetamuu fi nageenyi akka bu'ullee kallattiin kaa'amee jiru. Kun oduu keenya ijoo sadaffaati. Oduun keenya ijoon isii dhumaa fi ammee jechuudha. Waa'ee Oromootiin kan wal qabatudha jechuudha. Oromoon akkuma beekamu waggaa 8 aangoo kan walii dabarsudha. Amma kan irraa dubbannu Oromoo Karrayyuuti jechuudha. Sirni buttaa qalaa Oromoo Karrayyuu jechuudha. Walakkaa fuudhinsa aangoo waggaa 8 osoo hin taane jalqaba irratti waggaa 6 aangoo walakkaa kan fuudhanidha jechuudha. Aangoo walakkatu waggaa 6tti walakkaa fuudhama. Saniin booda waggaa 2 immoo leenji'ee eega jedheen booda aangoon guutuun kennamaaf. Kanaaf yeroo ammaa Oromoon Karrayyuu sirna buttaa qalaa jala jira. Kunillee goobaa jedhamee beekama. Odeeffannoon keenyarraa kana fakkaatti nagaan nu jiraadhaa nagaa ta'a.